godhanii waan ajaa'ibaati waan hedduu nama gaddisiisu jechuudha. Kana keessatti kan maafiyaadhaa naa gala. Ta mootummaadhaas naa galti siyaasa. Garuu ijoolleen teenya tarakkoo akkasii keessa ifiifuu dabartee achi dhayite. Kammoo Liibiyaadhaan kutee Ijiptiin kutee namni meeqa biraa du'ee gargaarsa rabbiitiin Awurooppaa fi Ameerikaa ga'e. Awurooppaa fi Ameerikaatti maqaa Oromootiif Oromummaatiin hawaasa Oromootiin gargaarfamee waraqaa argate. Arra gaddeebi'ee miskiina waan nyaatu dhabee biyyarraa baqate. Miskiina lubbuu fi haayoo habboonsaa akka milishaa hin ajjeefne lubbuu isaa mallaqaan bittee suutiitti ergite ajjeesaa jira jechuudha. Hiraarsaa jira jechuudha. Balaan tokko nurra gahaa jiru dhumaatii namaati. Akeekni waan kanaa maali jennee alaallu. Kana jeetiin raaboo. Akeekni waan kanaa tokko jarri maafiyootatis namoonni dhuunfaa kunis dantaa dhuunfaa fi waloo gaggeessuudha barbaada. Miidhaaf akeekni waan kanaa du'a lubbuu namootaa qofa miti. Waggoota 8 dabre kana systematically Oromummaa caccabsuudhaaf. Oromummaa osoo hin ta'in namummaa moral value hawaasa keenyaa caccabsuudhaaf irratti dalagamaa jira. Waan tokko yoo hubattan ijoollee waan kana gootu alaabaa uffatti bakka tokkotti. Dubbee deemtee hoggaa laaltee waan ijoollee sabboonummaa qabdullee miti. Ijoollee qabsoo keessatti turtellee miti. Deliberately sabboonummaan Oromoo akka jibbamu namni waan Oromummaa jedhamtuun akka jibbu. Namni qabsoo Oromoo tan akka jibbu. Oromummaa tanaa akka jibbu waan yaalamee jira. Kabiraa gandatti uummata caccabsuudha barbaadamaa jira. Ijoollee tan olaalte maali? Abaluu ilma walloo, kormicha arsiidhaa, jayina alaa, maali oborraa, maali jimmaa. Deliberate. Maaliifi hoggaa inni laayivii gadhee nama ajjeesu maqaa laaltaa miidhayte asli Oromiyaa ajjaa amma kun. Asli koo osoo hin ta'in Oromiyaa san qabata namni hoggaa ati waa dubbattu. Hamzaan kun oduu Hamzaa Harargee ka jiru taate maal jedhama? Hamzaan waa godhee osoo hin ta'in Harargee sanitti namni maxxana. This is deliberate laal. Akka namni Hamzaatu waa balleessee osoo hin ta'in Harargee waa balleessee. Yoo kaab fakkeenyaaf kaaba oborraa ta'e kaab san dhiisaniiti oborraa waa godhee. Deliberateedha. Gandummaan akka dagaayitu. Beeki amma afurii mikaasa warra gurguddaa Oromoo keessa afurii bara amma lola kana keessa akka agarru jara Harargeeti, Arsiidhaa, Jimmaa fi Wallo. Sanboota Wallo tana hoo garam fidan. Artummatti sii fidanii maaliif sii fidan Harargee tanaas alaa fi jaarsoo gas sii fidan Arsii tanaas yebaaleelii siin jaas dhufe. This is deliberate. Waan nama gaddisiisu bira tokko isinitti himu waan nama qaaneessu keessa ijoolleen amma qorannee keessa hedduun aanaa lamarraa dhufti. Arsii aanaa sirkaati. Isa madada qeerroo sheeriyaa dingalchi baabaa sheeriyaa dingalchi qeerroo itti fufe. Waan hedduu na gaddisiise mataa na nyaattu tokko keessan si hima.